namichi harreen kuni yoo mootummaa sabab sablammoota 84 nama noobeelii badhaafameen uf madaatu tinnish ayta qaxxaxamne andi na xalaazeema namni walaloo si barreessee yeedaloo itti si tolchanii malqaqi qoomminaan ta'e ani guyyatti waan akkasii kuran hin baasu maa minnoo baalla abbaa giddi bannaati maa dubbattee na dubbachiifta walaloo kasii barreesse abdii geetaachooti walaloo kasii barreesse abdii geetaachooti innama sagginaallen abdii geetaachoo innama saggilaallen yeedaloo kasii qopheesse nama biraati ati bakka achi baarara deemte garaa kee ka harree baatii sagalii fakkaatu kana kaameraa dura qabate ajamaa yaa ijoollee biyya abbaa kotiirre abboo biyya abbaa keetii maal biyya qabdaati juunta dhaawaa halkan guutuu juunta waliin bulta akka nama biyya qabuu godhatti sana biyya qabda nasrii ati bultii ta'e oofadhu abbaa giddii irraa fagaadhu jaartii ta'e wajjin bultii ta'e oofadhu tiktookii kee irra dhaqi ودي إثيوبياويان لجوتشير تيكتوكي كايرتي هاويته وجين ودي إثيوبياويان لجوتشير بقى سلامته دات نمني أمانتي جيرته أمانتي وفي جبه فتشو ماله وان برا هاسون الرافوكته بولتي تفارا وان جارتي تبسيسي سجلا هوكته جيرتي نمني تتزباجر عن الرفات دين قده سنويو سالفتو جارتي نما تاته gidile Kiyarin arabsu achi jala demte onne dhofti balagentun alaan takka tuffii si qabdu osoo ati ira jirtu nama arabsu dhayte onne tuqun tuffii si qabdu obboleso rogadhu nurra tana goggoydu muka silkii fakkaatu horii boni dhay horii boranatti irra roomni hongen cabsanatti fakkaata jirti gidile Kiyar ichi commenti Kiyarin fi محمد بن الجليل وانا في الانسان اگر سيتا اني کا کومنتي تقص خلايكي تقص هند كيسن اسلالا وانا في الله لنسينا غارو غرانا نياتن وان هند اسين جچو هم برباد already لما اسين جراتو تا دبي كيسا هاوي في ناثرين بولتي تسيو او فتنتي تول اصلي يو ولت بوتان موتو غاري لنتو غاري متي غباو مت ردبر اصلي نام اصلي الرسول لين دغرينا nama nafarsulleen deeggarina anarrallee lolina nallee lolina kabba dubbii teenna keessaa baha jaarsaf jaartiin lamaan hin taatu jaarsaf jaartiin yoo aktiivistii taate sirriyyuu miti duraanuu dogoggora isin warri jaarsaf jaartiin aktiivistii turtanii wal argannaan waa'ee oromoo dhiiftanii Itoophiyaawii tiktok taatan kun tiktookii keessan irra deemaa caffara asliin tiktookiin dhufu feesbuukarran dhufina yoo dhuftan waan kiyyaan haasayina nama waan kiyyaa ta'ullee sheeriin godhina koomertiin godhina anillee waan keessanii naasawu allaqa namichi harreen kuni kiniina gurgura taan immoo miskiina kophaa deemtu giddiin qabee daffaram mee dhalaan kophaa looshina sirraa bitachuu dhufte seedaliyaa keetitti hin daffaramin hin jirti wallaahi na dhiiga boottee tanatti himattee jira maqaa isii baasuun barbaadu salphisuun barbaadu hiree buddeena isii qabuun barbaadu ilma haadharaawu baalage kaleessa malee dheengadda mana eenyu kiilolee duratti maal abbaa keetii kophee orraaf raafattee fiida intaloo si ari'aa dhufte biiftuun ati amma xiraata godhatte turu intaloo tigireeta si ariita sirraan dhoggine amma biiftuu faashin shoofu tana bilxiginnaadhaa jettaniin abbaan waan barbaade deeggaruu mirga qaba kaleessa malee dheengadda guyyaa sadi dura yeroo intaloo tigiree jalaa kophee orraratteetiniin mana nyaataa itti walgeettan san dura fiidu namni sirraa dhogge intala oromoo taati bilxiginnaadha jettuun tana bar biiftuuf asutu sirraa dhogge bar kalbi yeroo san gurubbiin keessirraan dhoggine Muhammadiin keessirraan dhoggine Kiyarin keessirraan dhoggine Nasriin keessirraan dhoggine warra har'aati xilaata godhatte mucayyoo miskiina dalagattee jiraattu maa dalagatti maa uffata aadaa oromoo beeksifti maa araboonni uffata aadaa oromoo arga maa bangaaliin achi jiru uffata aadaa oromoo arga uffanni aadaa oromoo kun maa guddataaf intala ati hinaafte miskiina tanatu tigritti kophee sirraa baaftee si ari'aa turte taati mana caffaraatitti sakkarte hin saamte hin gudeedde waan ati goote siif rabbi kettu beeka obboleessa kiyya isi sirraa dhooge kaleessa malee wanti kun dheengadda fagoomi waan fagoo sitti himan jiru waan kalee malee dheengadda yeroo ati ibsa baasuuf deemtu jechuu kiyya guyyaa isin ibsa baaftan osoo ati ibsan baasin dura husha akka nama afaan qabu dubbatte ila ani waa hedduu haasa'ee artistummaa kee kana
onee ummataa kana keessa haquun barbaadu abbaa giddii si gale dhamaatu gowwaanaan jettemi mee an dhamaatudha gowwaadha asliin dhalaa takka daffare asliin dharaa shaaraa keessa ariite asliin kiniina dhalaa bitee ulfa keessaa baase asliin dhalaan itti dhuftee daffare takka fidi sanuu akka nama dubartii quuqamu torbaan keessatti yeroo lama qorqora torbaanii fi sa'aatiin yoo godhatan minaa gabbaan okko sa'aatiin konsartii yoo godhame maaltu si galcha ati dhimma diinagdee shamarran oromooti damoosa baafta madaamidha xalabaan fidda qoyi aantee mindinne ani guyyaa tokkotti kuma hin argadha jarri baatitti kuma argattanii ati maali jarri lee Itoophiyaawidha Dubaayin jiran ati lee Itoophiyaawidha Dubaayin jiran maan kamaan yaansaan maaliin siiga jiranii ati guyyaatti kuma argatte jarri baatitti kuma argatte aantee mindinne gizee haasoftu namni maannaan jedhan jettu iskii aantee mindinne dalagaan dhiiraa ta guyyaatti kuma argatan maalin yoo hattummaan taane yoo qumaaran taphan yoo miskiina mana kee dhuftun saamne mee maal abbaa keetii dalayde guyyatti diraama kuma argatta kaatu gurgurtu kondomiidha kondomiin birrii lama Itoophiyaattuu qarshii shani mina abbaa shixeeno guyyatti kuma argatta ani guyyatti kuma argadha guyyaan konfartii deemuu danda'a ijoolleen kee namootu baatitti kuma argatani torbaan deemu ante mindinne ante tana garaabbaat iske mindinne ati guyyatti ka kuma argattu Dubaay keessa teettee guyyatti ka kuma argattu ante min beetne abbaa giddii sin jedhaa jira bar yoo akkuma ijoolleen badhaadhinaa siin jettu doolaara wayyaan irraa guurattee doolaara lafaa qabaatte guyyatti kumaa miti kuma dhibbaa argachuu dandeetta halkan mana canfara bulta ana gaafiin kiyya kasirraa qabu yoo feete guyyatti illee miliyoona argadhu namni konsartii wayyaanee bulu halkanii guyyaa konsartii wayyaanee deeme alaabaa oromoo hudduu keessaa luqqifate qoyi ati alaabaa oromoo ta dhiigan dhufte udaaniin haqattaa ilma haadharaa wasaka ilma zina alaabaa oromoo taqeerroof qarreen meeqa itti dhangalaaftee dhiigan as geette ati hudduun haqattaa maal abbaa keetii hudduu keessaa ol luqqifta madrakii wayyaan asirratti ilaala maal si qaanfachiisa asirratti hidhatteen dhayxu uffatteen dhayxu oromummaa keetti yoon qaanfanne yoo bitamtuun taane akkamitti dhokattee dhayxe atiin hudduu keessaa ol luqqifatta alaabaan ta wayyaanati gadi ta wayyaanatu uffattee caffartaa'u zift maal jechuudha isaayyuu osoo sagalee bareeda qabatte isaayyuu osoo sagaleen isi sirbaaf ta'e isaayyuu osoo sirba bareeda qabaatte sabni oromoo kun si jala saalfataan beeytu yeroo ati sakkartee akkasitti madarakii tigrootaa gubbatti inde sanuuyyuu wayyaane muudii sirra qabattii bar achirraa itti sii banan bulutootan itti sii bananii maayikii duwwaa afaan si kaayanii barnaa tuunaa arabannaa taachuu nu dhiisi obboleessa kiyya ati waan barbaadde dalagi dhimma oromummaa keessaa bayi dhimma konsartii oromoo keessaa bayi dhimma shamarran oromoo keessaa bayi yoo dandeette walgayii oromoo dhaqi yoo dadhabde hafi kana kasiin jedhe aslin waan biraa waan takka sin jenne abbaan feete kootu afaan natti bani sin jenne artistii oromoo irratti hin duulina walgayii oromoo hin fashaleessina dandeettan deeggara bira dhaqaa dhaabbadha dadhabdan hafa